jalqaba gaafa machaaraa qubattan sheekha darasaa meeqa qabdan amma hoo tilmaaman darasaa hangamni qabdan gaariidha akkuman reefuu jee machaaraa gaa filannoo kiyyaanin dhufee biyya tana karaa xarafatti abbaa maalii kajaaniitu argame kajaan Sheemmat Zabuurii irratti hoggu bilbilaniin dhaga'e sababaasaniin dhufee jee akkuman ibsa godhe gaafan dura biyya kana dhufu darasoonni nama 70 waa guddaa miti nama 70 wajji dhufne garuu warri na jala dhufee akka shariikaniitii fi akka warreen achitti nurraa qara'uutti warri nu jala dhufe makiina 6 akkana dhufanii amma immoo darasoota nama 4,000 jira. amma meeqa jettanii amma darasoota nama 4,000 jira alhamdulillah. sheekha na dhageessanii sagaleeti ni dhaga'ama. okay amma meeqa jettan amma hagamni geessettan amma darasoota nama 4,000 jira. nama 4,000 4,000 jira amma machaaraa haayiskuulii achi dabree kara ganda xaroo jaansan achi dabree achi mata guddeessa tuqate odaa lallabaa hacaree ganda faaxumaa sheekotaatiin achiin gambeelaan as deebisee gaara kana karaa gaara somboo jaanii asii ol jira gaara karaa Omocaa kanatti achirraan gad deebisee mutaallimni gaa alhamdulillah biyyoota garaagaraa irraa naannoo Oromiyaa irra dabree naannoo Dabuubii fi Somaalee fi Kafaan jedhan kun Affaar illeetu jira naannoo Walloo silaa gaa haalumaan jiranii wanni Oromiyaa kuni alhamdulillah bifa kanaan jirra machaaraa keessa. maashaallah tole hordoftoota keenya sheekni darasaa almost 4,000 ol nama barsiisu jiru rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu isiniin jecha akkasuma gaafiin itti aantumee mudannoo darasummaa keessatti isin mudatte ta'e isin hin daganne ni qabdanii yoo qabaattan mee nuuf qooda. bareeda mudannoon darasummaa keessa na mudate kanin umriitti hin irraanfanneetu jira gaaf tokko ganda godinuma Jimmaa keessa Sheekh Muhammad Siraaj hardiin biratti osoo qaraanuu gandi qaariyaadhaa kun haalaan na fedha gaafa sanii tokko namni tokko ganda qaariyaa kana nurraa mismaaree gandi qaariyaadhaa kun akaawwii qamadiidhaa akka waan nuti qaraatii dhiifnee galuutti yaadena fakkaatti gandi qaariyaadhaa akaawwii qamadiidhaa kana guyyaa 15 nu kennite gandi qaariyaadhaa wanni kun nu belbelee wanni cugaarraan kun bar ibiddumaan nu qabate jahannam jettaan waan si ajaa'ibsiisu akkasuma wajji mujaa tokkootu wajji jirra ka wajji qaraanu saahibuma keenya aboo ani fi horiin bishaanumaan jiraannaa hoji an kiyyasannin dhoyse laga akka laga machaaraa kanaa jira karra dabarree qaraatii dhufnu hogguuchi geenye gajji'eetuma dhuga bishaan kana gajji'eetum hoo maal taatu jennaan naafi horiin bishaanumaan jiraanna je horii bonaa mudannoolee akkanaa hedduu qabdan jechuu darasummaa mudannooleen akkanaa hedduudha waan isaabanii fixanii miti kun irra xiqqaa isiiti gaa'ii mudannoon akkanaa haalaan jira. galatoomaa mee gama sooshaal miidiyaa kanatti sheekha maaltu isin kakaase maaltu akka miidiyaa fayyadamtan isin godhe machaaraa keessatti yeroo jalqabaatiif sheekni laayivii seenee taraawiya salaachises akka machaaratti isinii akkaniin aan arkeen baana meebi namni biroo yoo arkee naa himuu ni danda'a koomentii jalatti akkasuma immoo taraawii salaachisee yaanni ati taraawii ittiin salaachiste asumaanuu wal qabatee
akkamitti laayiviin kun sii dhufe sooshaal miidiyaa hoo eenyu laallattaniiti fayyadamuu jalqabdan maal nu fayyadaa jettaniiti sooshaal miidiyaan kun? Inni dura sooshaal miidiyaatti wanni na kaase jira ani duraan nin didalleedha akka sammuu warra dur kanaan qaban sa hogguu duraa sanii nin dida lafumarra waa barsiifna ilmiin lafarra jira lafarratti dhaloota barsiifnee imaama soomishnee aalima soomishnee daa'ii soomishnee biyyaa raabsinaa je'eetin didaa ture ijoolleen biyya adda addaatii galte kun biyya Suudi Arabiyaatii fi keessatti warri Suudi Arabiyaa keessa jiru maaliif ilmiin akkanatti sanadaan qara'amu kun sooshaal miidiyaadhaan hin qara'amne nuti jummaas hin dhaynu jamaas hin dhaynu sheekarraa qaraanus hin qabnu sooshaal miidiyaa kanarratti bakka jirru teenyee diin keenya hordofachaa jirra barachaa jirra maaliif ta'uu dhabee kan jiru gurbaan tokko biyya Suudi Arabiyaa kanarraa bu'ee na dhufe sababa saniin sooshaal miidiyaadhaan qaraatii majlisaa kana hunda osoo hin ta'in ji'aa tokko eegalchiise aqiidarraa fanni sanadarraa fanni wantoota fanni musxalaa usula fiqii jaanii tafsiiraa riyaadaa kana sooshaal miidiyaa kanaan eegalchiise achi boodan ammoo hawaasa kana wanni fayyadu wanni hedduun namni muuxannoo namarraa fudhata jechuma sammuu kiyya kanaan gaafan du'aayii ramadaanas ergaalee takka takka nin dabarsaa du'aayii yaatemma afaan oromoo jettu san afaan oromootii mitilleedha afaan oromootii miti maqaanan dha'isantu motoraa fi baajaaj kaji'u sun afaan oromooti moggaafama maqaa kanaati moggaalee maqaa kanaatu afaan maqaadha jechuu maqaan kun yoo arabiffaan dubbisne akka sayyaaraa xayyaaraa jennu makiinaa fi bararaa jennee oggoo kadhannu afaan arabii ta'etti kunis maqaadha akkuma ogguu allahumma baarik lanaa fi yamaninaa fi shaaminaa rasulli je'ee shaamii fi yaman kana maqaa dha'ee kadhatetti oromiyaa wallaggaa jimmaa iluu abbaa booraa ogguu jenne maqaa biyyattiiti malee afaan oromootii miti biyya kanaaf du'aayii godhuus namni haa barullee kaayyoon hin qabaa wantoonni kun keessa jira haa ta'u namni muuxannoo namarraa ni fudhataan irra caalatti namni muuxannoo irraa fudhadhe sheekamiin birooti jeetuman itti amanu. Maashaallah, maashaallah. Ulfaadhu mee du'aayin teessan san akkasitti addunyaa irratti wal geessi jettanii yaaddanii eefa akkasitti sooshaal miidiyaa irratti agartanii yoo maaltu sitti dhagahame namoonni gariin immoo isin komate keessaafuu warri Kanaadaa fi biyya adda addaa biyya teenya maqaa nu yaamne Awustiraaliyaa fi Suudi Arabiyaa fa'aa ishee maqaa yaamee jaan maaltu sitti dhagahame sheekha akkasitti miidiyaa irratti vaayiraala ta'e viidiyoo hanke nama bira gahuu sanitti. Ani cirratti wanni na dhagahame tokkollee hin jiru namni yoo ta'e sunnaa ambiyaa namni cirraanii hubataa kanuma qofaatu na dhagahame biyyoota ani maqaan dhahin ammoo biyyoonni guyyaa adda addaati du'aa'ee kana kanin godhu irra baay'ee biyyaa yoo kanin maqaan beeyne ta'e malee Kanaadaa fi Awustiraaliyaa fi biyyoota kanneen kana fakkaatan hedduu maqaa dhaheetiin jira biyyoonni maqaan dhaheenni takkata maaliif du'aa'ii kana guyyaa tokkotti yoo gagguurte mudhiin nama cita namaan nu duubaan salaata saniif du'aa'ii kana guyya guyyatti biyyoota adda addaa kanaaf du'aa'ii goona kuni akkas ta'a malee biyyan dhiisen qabu. Tole ulfaadhu sheekha galatoomii kara gaafii itti aantutti achi dabarraa dhimma magaalaa Machaaraatiin wal qabateeti gaafiilee muraasa gaafiilee yeroo hedduu hawaasa keessas turte nus ni cunquu turte
mee kara sheekatti gaafii tana achi dabarsina yaada hojii qabnaa gaafii tana irra deebinee daawwattoota keenya warreen mana teessanii konkolaataa oofaa kushiinaa keessa waa dalagaa nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu sagantaan teenya akkuma itti fufetti jira hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin xumuraa isiniin jenna egaa gaafiin dhimma hawaasa magaalaa Machaaratti wal qabatee asirraa jalqabdi tole sheekha magaalaa Machaaraa keessatti gad deebinee sheekha magaalaa Machaaraa biyyoota haalaan duraan jalqaba jaalalaan beekamtu ture Machaaraa yeroo namni soomana ramadaana biyya sanitti soomanuu barbaada innaa jaalala ishii innaa namni kabajaa walii kennu biyya saniin beekamtu ture Machaaraan ammaan tana akka duraanitti jaalalti sunis hin jirtu yeroo dhageenyu yeroo iiddi geesses hawaasni bikka lamatti qoodamee khasalaatu san immoo viidiyoo anis maxxansee ija teenyaanis agarree jirra maaltu hawaasa kana bakka lamatti isaan akka bahan godhe jetteeti yaadda rakkoon ummata bira jirti moo sheekota bira jirti moo manguddoo bira jirti jetteeti yaadda mee nu jalqabi sheekh Bismillah bareda Machaara baga irraa na gaafatte ani gaafii akkana kanaan barbaada gaafiin tuni kafurmaata qabdu rabbiin waa godhun jaa hedduudhaan gaafii kana fedha maaliifi dhaloonni waan kanatti hirmaatuun hedduu na tolasi hedduu na boonsasi ani biyya Machaaraa kana abbaa Ahmadootu imaama ture yeroon hundufu abbaan Ahmadoo imaama ta'uu baatullee imaama ture yeroo dheeraa ittiin deemaa ture dhagayeetiin jira barmootas beekumsa aqiidaa bareedaa beekumsa dhugaadhaa abbaan Ahmadoo dabarsaa ture seenaa isaa Sheekh Bashiiriitu natti himee dhibbattiin itti amane sheeka san rabbiin onnee kiyya keessa argaan nin jaaladhalle ammaa'u rahimahullahu ja'anii khanaafi biyya Machaaraa ka deemaa jirtu ka salaattu ka soomantu ka naggadattu ka qaraatu itti dhufne Sheekh Bashiiris abbaa Ahmadooti wajjin da'awaa beekumsa adda addaa dabarsaa turanii biyyi tun tokkummaan gamtoomtee jaalalaan hawaasni isii as ga'e haa ta'u anis akkasumattiin dhufee humna dandeettii kiyyaatiin darsaa keessa facaasee salaata janaazaa isaanii achi gadis dhaqaa olis dhufaa hawaasa kana yaamina kanuu godhe hunda irratti argamaa ilmaan biyya kanaa kunis akka waa baratan irratti dalagaa kakaasaa sossoosaa mari'achaa maal godhuu qabna biyya kana biyya caaltu akkuman du'aa godhuu irratti haalaan itti yaadda'utti jechuudha biyya caaltu akkami godhuu qabnaa kaji'us bareechinee mari'achaatuma jirraa amma immoo rakkoon Machaaraa maalii yoonaan jette rakkoo guddaa miti rakkoo xiqqaadha rakkoon xiqqaan sun ammoo rakkoo hamaadha namni moolinni diinii ibaadaadha quraana rabbii keessa jira kajuu aabaashiitu biyya tana keessatti dhalate sababaasanii gaa ijoolleen amma akkuma ati sooshaal miidiyaa hordoftu kanatti dhaloonni Machaaraa kun da'awaa abbaa Ahmadoo irraa kaaseessa achi durallee irraa kaasee dhagayaa Sheekh Bashiir irraayis sooshaal miidiyaadhaan ayga majlisni kun dhufees ilmii kana dhagayaa as ga'e wanni kun ibaadaa miti dhaloonni amma as jiru kunis qaroomee jira saniitiitu nama walitti buuse malee ilaalchi biraa tokko namni yoo dhufte Machaaraa guyyaa gabayaa isii guyyaa taziyaa isii guyyaa sargii isii yoo dhufte Machaaraan jaalala isii kabajaa isii walii qabdu ulfina isii walii qabdu ni ajaa'ibda kanaaf namni akkas jiru sun ammoo yoo sirraa wannuunaa salaatanii jennellee khutballee kennineefi mariidhaan yoo aqiidaa isaanii sirreeffatan jennee wanni sun mormii taate
kanaafi rakkoon tanaatu jira rakkoo namni tokko hawaasa kana nama hanga tokko kololeeffatee nama kana bakka namuma manguddoo yoo jette anamma wallaahi manguddoo abbaa fiixaa maadii bayaan Ahmad Siraaj Jamaaloo Haji Jundi warra akka ruuhitti jaalalli keenya jaalala bira kutee nama ruuhee walii kennu jennee ka walitti amannuudha namoota qaamaanis wal dhufaa silkiinis wal dubbisaa hojii irra jirus wal gaafataa wajji deemnuudha hawaasni tokko ilaalcha hamaa ka walii qabu hin jiru garuu nama tokko ka waan kana lalisiitiitu machaaraa xiqqoo booresse malee machaaraan yoo nan booresse beeke naa jechan booroytu duraan halka wal qabattee jirti Teettiin isinii dhufa. Teettiin isinii dhufa. Ayyee. Akkasii bifa kanaan jirti. Tole gaafiin itti aantu odeeffannoo takka takka machaaraa keessatti guuturraa guututtis miti odeeffannoo takka takka ni dhageenyas ni gurrannas odeeffannoon akka jettutti dubbii tana Sheekh Abdurazaaq parsantii 100 ta'in parsantii 50 akka dhiibbaa waan godhe harka akka keessaa qabu jaan sababnis Sheekh Abdurazaaq ida I think arraan sadii moo afurii ta'e Allahu alam hin beeku ida osoo namni imaamni masgida gadi Sheekh Amin Amayyuu salaachisu jiru salaata kana duubaan hin hiradhuu jechuun salaata kana duubaa cabsee darasaa isaatis fudhatee deemee jaanii kanarratti immoo parsantii 50 akka hawaasni walitti deebi'ee hin salaanne sababa Sheekh Abdurazaaqii jaaniiti namoonni garii gariin khoomis irratti kaasan kanaafuu Sheekh deebiin ati qabdu maali? Nin qaba deebii baga na gaafatte waa nama gaafatuun gaariidha beekumsa irraa dhalata rakkoon tuni kan uumame anis qir wanni na godhe ida akkan dhufeen hin buqqisne akkan dhufeenis hin tuyne akkan dhufeenis waan takka illee hin goone wanni qir na godhe nama yaammatuun ni jira barakaa namarra barbaaduun ni jira nama du'ee fi nama jirullee moolunni baraka qabaa istigaasaan ni jira kan ji'u kanaatiitu waan amantaan shirkiidha akbarul kabaa'ir mukhrijan min almillaadha jettu kanaatiitu dhufee wajji gatteenyee haasoynee waan kanaatiitu waan kanatti nageesse malee eega kana ta'e wanni kun sirriidhaa miti hawaasni beekumsa irra deemuu qaba wanni lafaanee qaraaneefis kana wanni ammaan dura daawaa godhamaa tures ammoo diini malee shirkii miti namni hogguu istigaasaan ni jirti qabrii ni yaammannaa muka ni yaammannaa umaa nama jirus ni yaammannaa kan ju'u kanaatu geessee yoon itti hidhadhee salaanni kiyya ni badaa dhugaa yoo namni sun wallaalaan waan kana godhe ni barsiifta wanni kun waan nama kafarsiisu jettaanii ni dilaa'e malee hin kafarree yommuu beekaa dalage amantaan nama kafarsiifsa waan jettuuf yoon salaatee salaanni kiyya silaa ni bada kan ju'uunin ijannoo kana keessa seene malee wanni biraan jiru. Okay, ejjennoo mataa keetii sababa gahaa nuufan ta'e so sababa kanaatiif guyyaa san jalaa deemte malee hawaasa facaasuuf barbaaddeetii miti jechuudha. Gonkumaa silaan hawaasa facaasuu barbaade faawuras ni qaba akka nayyaatutti biyya tana keessatti jechuudha odoo nama koloneeffatuu fi garee uummatuu fi waa tokko beekamtii wayii barbaaduu fi olaantummaa wayii aangoo wayii nama barbaadu ta'e darasaas bilan qabaa. jeetuma yaada amantaan kanatti nayyaamu nabi Muhammad Madiinaa masjida 9 tokkoomsee dirree iidaa bakka takka salaachisa gaafan dhufu jilboon as deebitee salaatu qabdi hacareen as deebitee salaatu qabdi hattan miicataan machaara yoo wajji salaanne dirreen iidaa dirree iida nabi Muhammad fakkaataa kan jiru marii gaggeessaatiin ture malee nama hawaasa facaasoo son ta'e kaayyoo hawaasa facaasoo son ta'e hawaasuman adda cira dura. Thank you. Galatooma.
خرا غافي اتيانتو تيرون دبرو سانقوفا متي يتغافين وان قران اللي دغيني جبينه وان دغول حواسني و دغه نمت الفات بما نما دوئ فكينياف جنازه دران غافن وتبي يجرس يرو غرو نميرو اچي ولتي دوئ اچي ولتي ست صلاتني تي شيخ بشير فان غديس فدني مسجد غديس صلاتني اكستي حواسني لمانو ولين بكتكا اولانيه جو اما مو يرون دغو يوني في نمني اچي ولي دوئ دايركتي فدني ثم قبري گيسن يوني في اچي ولي امني دوئ امني غديس سرتين صلاتو يو امني غدي دوئ امني اولي رتين صلاتو دندگه شيخ دوبه دبين اناي ججباتو في فقطو هنگنمني يرو دوئ جنازه ولرتي صلاتو ربو گيسته خنو مالتو في شيخ دبين تنو دوغادمو دره دبين تني ishiin amma ati naan jette tuni hawaasni oliitis hogguu namni du'e janaazaa achumaan qabrii geessuu ka gadiitis achumaan qabrii geessuu kaati jette kuni dhara maaliif yoo jette nuti janaazaa biyya kanaa hogguu namni kanduu ta'e guyyaan isaa ga'ee aduu keessa deemne akka carraa sooshaal miidiyaa irratti illee ol baasaa janaazaa san dhayne gambeela yoo ta'e jilboo yoo ta'e hacaree yoo ta'e magaalaa machaaraa kaarra corroqaatti beeytansaa kaarra burqa jennaani achis yoo ta'e masjida Sheekh Bashiir yoo ta'e masjida Sheekh Sayyid yoo ta'es janaazaa iddoo irraa yaamamnetti akkuma gaafa abbaa Muzammil sanii dura janazaa namni nu yaamu Sheekh Bashiiri gaafa obboleessi Mahdiidha jechuun abbaa fiixaadha akhiramee achi dhayne achi irratti salaata salaannee qaraatillee qaraanee guyyaa san maayikiidha nu didan malee makraafoona nu didanii makraafoona harkaa barbaaddannee sagalee namatti hin dhaga'amu taallimni guddaadha akkasitti qaraanee jechuun janaazaa ummanni ni argata haa ta'u wanni tokko ni jira gaafa haadha Maammadoo faa waziiroggaa irratti salaatan jaanii janaazaa nu yaaman nuti kallattumaan asii kaanee jammaa buqqifannee dhayne gurbaan ammoo nama tokko hawaasni achitti haala wal dhabee haga nama jajjaba keenya manguddoo biyyi tun qabdu ga'utti wal dhabanii haalli kun akkamitti kanjuun janaazuma kanaa irratti hin salaatamu odoo Muhammadoon anaatu irra salaata sheekotiin na duubaan jamaan na duubaan dhaabbatanii anaa salaatan ji'u mormiin hamaan ka'ee Muhammadoon qaamaan biyya kana jira akkasitti salaata janaazaa san masjida Sheekh Bashiiritti salaannee gaggeessine gaafa obbo intalli Haaji Ahmad Haaji Adam akramtes akkasumatti janaazaa irra salaannee biyyi tuni wallaala malee jallinan qabdu ani biyyiti wallaala qabdi malee jallinan qabdu jala sarareetin itti amana hawaasni bal'aan kun yoo waa dalagillee wallaalaan dalage wanni kun nama kafarsiiftiin beeku shirkitti nama geessitiin beeku wallaalaan dalage hawaasa irraa komii takka hin qabnu janaazaa wajji qabnu janaazaa wajji qabnu sooshaal miidiyaa jala seentee laaluu dandeessaa bilbilaanis quunnamuu dandeessaa bifa saniin wanni jiru maali yoo jette gaafa abbaan Muzammil faan akhiraman achi dhayne hin qaraanii abadan manguddoon akka abbaa fiixaa maadii bayaan jechuu kiyya Jamaaloo Ajijundii waziir faan namoonni hedduun manguddoon ganda sanii kitaaba isaa qaraanii janaazaa isaa salaatanii masjidni karabbiitii akkana kaji'u akkasitti wajji haasofnee marhaban jennee dhaynee hin qaraatan abadanuma qaraatiin hin ta'u hin dandayamu ja'anii manguddoon nu yaamte sodaataa nutti himte hin dandayamu ja'anii kaji'u kanaan
وما ركون قبو نما قدر سلاني نما قدر قمنو قيان ساقاي قيسني جنة أمة متعلمة بل اللبني أكست صلاة جنازة سن سلاني أوالش سن قبري رد أيني أوالي قلي dhiibbaan jiru abadanuma masinni kuni hawaasa islaamaatiin walitti hin ida'amuu yaada jiru nama keessa nama muraasa yookaan nama tokko lama keessa jira. Nuti immoo masinni sun akkasin laffaamee jaarmeen isaatu nama qoccaa dhugumatti hawaasa islaamaatiin walitti ida'amuu qaba. Silaa nuti machaara miila gubbaa fi jala isii walitti dhufnee sheekotiin harka wal qabannee wal hammannee jecha tokkoon amantuma nabi Muhammad fide kanarra walii gallaan bari yaa'iin hin jirtu. Bifa kanaan deemnaadha hawwiin kiyyas abdiin kiyyas karoorri kiyyas yaanni kiyyas wanni qara'eefis isa kana lafarraa dhabne nama garii keessaa dhabne kanaan nu qucaacee jira malee rakkoon biraa takkan jiru janaazaa ni qabna waan irratti salaatinaa jaanii nu lolanii nu oofanii oofaa nurra baasanii dirqiin irra salaannefaa zaaraa moo eenyu achi dirqiin irra salaanne ani hawaasa guutuu maqattillee waan beeku akkasitti janazaa kana hawaasni islaamaa kun janazaa argatu namni fedhu dhugumatti Sheekh Bashiir Huseeni yoo namni halkan du'e sa'a 12 bariisaa subii salaannanna bilbila yoo namni immoo guyyaa du'e majlisa kana sossoosu yoo mijaa'uu baate janazaa makiinarra kaa'ee fida Sheekh Bashiir Huseen jazaa'ullahu khayran isaan ja'a isaatiitu nuti bakka teenyee qaraanu kana oduu namaan dhageenyu waan machaara guutuu isaaniitu nuun gayaa waan kaan ammoo naannoo kaan gaa hawaasan nu dhufataanii wanni qabatama rabbiilleen beeku namnilleen beeku lafarra jiru kana jeetin si ibsare. Tole hedduu galatoomii ulfaadhu jazaakumullah sheekha kara gaafii itti aantutti si dabarsa mee warreen duraan islaama turan kan amma gara waaqeffatutti jijjiiraman jaamee yaadaman kanneen keessaa asii ummata islaamaa kan salaatee sooman garaagarummaa xixiqqoo irratti hunduutanii addaan qooduu maaliif barbaachise maaliif islaama nabiiti yookiin kun islaamni amantaa arabaati nu laallatu warra jedhee fakkeenyaaf warra naannoo Aliyyi Abdii garagalche karaa amantaa islaamarraa warreen karaa waaqeffatutti jijjiiraman hedduutu jira jechuun odeeffannoo dila fudhannee guutumaan guututti warreen harkaa qabu kanneen karaa naannoo karaa Somaalee sanii fi warreen shahadaa dhiisanii deeman mee fakkeenyaaf araddaalee dhimmi kun keessatti mul'atan tilmaamaan ragaa qabatamaadha jaamee parsantii 90 ummata naannoo sanirraa kan fuudhame fakkeenyaaf agamtii dhibbatti ummata waaqeffataatu qabatee kilee akkasuma doddotaa parsantii 100 harooressa hulluqoo parsantii 50 naannoo parsantii 100 koortuu yookiin immoo qoxorii 4 parsantii 50 kan gahan ganda Sheekh Umar Bushraafaa akkasuma tamsaay xubboo burraayisa parsantii 70 haga 80 satawaa parsantii 40 mata guddeessa parsantii 50 fugug parsantii 90 akkasuma galgalee parsantii 90 ragaan kun parsantii 90 dhugarratti kan hundaa'e namoota naannoo saniitii wal qabatee warreen amantaa islaamarraa karaa waaqeffataa jijjiiraman jaamee himame so yeroo kana bakka murtaddii yookiin warreen diin islaamarratti garagalan kana dillu kun osoo jiru maaliif warri shahaadaa qabu lamaan wal mokkoree wal fixa maaliif ummata kana deemtanii shahaadaan qabsiisne ummata amantii islaamarraa galagalee achitti akkasitti baqatee ardii san dhuunfatan hanga masgida diigutti kagaan maaliif bikkasan hin goone waan xixiqqoo namni lama haasawee furuurratti haga janaazaa walirratti salaatuu dhiiftanii iida waliin salaatuu dhiiftan geessan maaliif ummata kanarratti deemtanii hin dalayneen gaafiitii kanarratti deebisaan isin naa kennitan maali sheekh
gaariidha baga na gaafatte waan bareeda na gaafatte wanni nan jee gudurallee deebisaa waan kanaa ta'uu danda'a namni qabrii yaammatuun ni jira maalii yaammatuun ni jira waan akkanaatii namni jee quraanaan faallaa dhufe kara kufrummaa achi dabree jira wanni walitti nu buuse wanni nama kabarsiisu gurbe akkuma waaqeffataa sanitti nama dhaga'ama hayoo walitti hidhatte salaanni akka hin taane nama godhuudha wanni kun maata haadha malee nuti hawaasa saddaqoo durraan qabnu waa'ee immoo waaqeffataadhaa jiruu kaati jette waaqeffatallee irratti duullee jirra darasaa nama 200 ol ga'u irratti raabsinee dheengiddallee achi turree ibba madda araashii nama 1000 way madda araashiitiin eebbifaman haara baafannoo keessatti jechuun gama biraatiin galgalee amma ati jette dhugaa waaqeffataan haalaan jira masjida kuyyubboon seentee innaa onuudha kuyyubboon keessaan baatee dallaa isii guutuu citaan qajimaa wanni adda addaa itti mayre maxxarree seennee jirra ijoolleen takka takka ka iswiidiin faa jiran ka makraafoona itti nuu bitan hundaa jira akkasuma karaa fugug darasaa achirra raabsinee amma masjida 2 moo 3 ka jidduu kana irra dha'uu jirru ka obboleessa keenya maqaa dha'ulleen feene qorqorroo nuu bitta jiyaan guyyaa kaleetu itti madhee jira dhugaadha wanni guddaan ani dura rifadhee biyya kana dhufeef isa kana jalqabuma irrattu rabbiin keessa kiyya beekaa kana adeemsuma walit dhufne malee ani akkasitti illee beeku diingatuma ni jirti yoo kitaaba qabaatan nuqqottaa jaaniituma ifimaanuyya ifitti nu yaamanii kanaaf ammas taanaan wanni irratti duuluu qabnu waaqeffataan naannoo ati maqaa dhoyte kana males naannoo biraa seenee biyya buqqisuuf biyya jijjiiruuf biyya balleessuuf amantii kana fokkisuuf amma dhiyoon tana araddaa hamsiisoo irratti namni tokko quraana cire tokko nabi arrabse hidhaan aynee jira itti murtaa'ee jira wanni harka wal qabannee machaaruma kana haayiskuul miila jala waaqeffataan seenee akka nama magaalaa galuutti biyya tana nu jalaa gara galchee dhiyoon tana muhaadaraa goonee lafa binnee masjidatti ijaaruudhaaf amma masjida eegaluuf qorqorrollee galchinee jirra Ahmadu Abdusalaam jazaa'ullahu khairan shabaaba gaarii shabaaba qaalii biyya tanaaf yaadu kam akka keetii jeetin isa amanaa rakkoon akkanaa kun magaalaa teenya seente walitti nuu himaa dirmadhaa waan kana furaa nuun jee dirmannee muhaadaraa irra goone lafa binnee qorqorroo galchine masjida ijaaruudhaafi jechuu amma magaaluma machaaraa kana kanaaf dhugumatti wahuma ati jette kana siyaachisuu qabu nama akka kiyyaa kawayin qarajuu siyaachisuu qabu rakkoon waaqeffataa ka dhugumaan nabi Muhammad jibbee quraana nuti yoo nu harkaa bu'e ol fuunee dhungannee matarra kaa'annu ciree sagaraan ba'u inni kun isa kana itti duuluu qabnaa ifii wal jaalannee wal hammannee wal qabannee jechuun yaada kiyyaa hammaa kun adeemsuma nu afaan dhufee wali buune malee hamtuun biraan jiru. Jazakumullah ulfaadhu sheekha osoon kara gaafii itti aanutti hin dabarretti sheekha akka joo jirtutti ahbaashiitu kara masgida gadii kana seenee duraan hin jiranii jechaa jirtanii dhugumatti qabatamaadha ahbaashiin seentee jirti ganda masgida yeroo ammaan tanatti ahbaashiitu jira. qabatamaadha inna hararirraa bakka leenjii isaaniiti wal yaamanii gaafa gaafiif deebii nama yaammatuun ni jira qabrii yaammatuun ni jira muka yaammatuun ni jira jaamu kana imaamata aljaziiraa uffatuun haraami imaamata maariiti kajuu
qabataumaan seene suufiyyaa kan nuti beeynu suufiyyaa aabaashin beeke aqiidaadha allahu mawjuudun bilaa makaanin jechuun aabaashidha suufiyyaan dur moolinni bidaadha jetti nama yaammatuun hin jiru jetti qodaa namaa godhuun hin jiru jetti qodaa rabbiif godhani suufiyyaas ni beeyna keessa turre nuti amma qabatamaan jirti wanni jennuuf aqiidaadhaa fi hojiidhaan garree suufiyyummaa yoo taate ani keessan ture bidaa hedduun dalagaa ture bidaattis nama yaamaan ture haa ta'u hanquman amantaa argeenin hanquman ilmii keessa deemeenin irraa deebi'ee malee suufiyyummaa xintii isii beeynaa keessa turree keessa guddannee keessatti guddannee amma jirru kana ga'ullee baannu yeroo dheeraa keessa turree keessaa baane aqiidichi ahbaashidha dhibbaa dhibbatti seenee jira kuni qabatama allahu mawjuudun bilaa makaanin kaju ahbaashidha murti kun قالتهم شيخ مسجدة قدرة يوقين مسجدة شيخ سيد الرا يونين شيخ فول درا إسيني في ده زوم يوقين كوبي وي إسيني كوبي سه إسلامه والبرة في ده والبرة تسني وان كان رتقافي في دبي ولي خنوني دن دسني قبضة مدافين غافي ندايا غافي دغادا كاكا ولي فدتو كقرآن أكا سلفني فسرتي فسروا سيوتاتي dhibbaa dhibbattiin sii fudhadha yoommoo gaafii deebii akka gaafa milkaa'eedhaa san tafsiira salafni ittiin fassarin ilmii kana nuti asiin hin geenye asaabaan nabi muhammad irraa qare nabi muhammad irraa asaabaan hogguu qaraate asaabaan irraa taabi'a qare karaa isaan irra deeman irra deemna manhaja salafaa jennee karaa asaabotaa fi taabi'ut taabiinaa jennee irra deemna yoo tafsiira isaaniitiin sanadaan dhufnee wajjaasoynee dhugaa fudhatuu irratti ani boru qabriin seenaa biyya duniyaa kana irraan deemaa waanin ittiin gama rabbii kiyyaa dhaqa siinqii dhugaadhaa kanin walirraa guduunfannuun yoo walit dhufne ani nama masjida magaalaa machaaraa dhiisi dhungataa'uu siifin dhaqa dhungata ندقام ulfaadhu galatoomii yooni maafi akka sheeyni joohana taate nuti bikka sangaa itti dhalannee guddannee wanni amma sheeyni joo jiru sun nuuf haarawaa anis akka mataa fayyatti naaf haarawaa mee sheekota gama sanillaa illee inshaallah fuuldura yoo rabbi jee ammas ta'uu baatu gaafii dhiyeessineefiti yoo barbaachisaa ta'es isaan wal bira finnee warra ilmii qabu waliin bifa seera isaatii fi ulaagaa isaa eeggateen osoo jechaan wal tuquun hin jirretti kabajaan sa'a kanninee fi sa'a qabnee fi akkasitti walii kanninee sanboota hawaasni akka murteessu nu goona haala sanni mijjeessine yoo rabbi jee galatoom sheekha gaafii deebisaa ajaa'ibaatii naa deebistanii kara gaafii itti aanutti yeroon dabru darasaan teessan yeroon odeeffannoo dhagahu kararratti nama manzuumaa dhaggeeffataa deemu yeroo harkan mobaayila irraa fuudhaniiti tumanii caccabsan faa jechuun dhagahee akkasumas masgiidota hundatti darasaa ergitanii bifa darasaan sun tiif bulchaa imaama masgiida sanii fakkeenyaaf ganda bunaa isinii kaasuun dandaya kara sanitti darasaa ergitanii darasaan teessan imaama masgiida ganda sanii sheekha daawaa qoricha yookiin qoricha aadaa gurgurataa jiraataa akkasumas hawaasa imaamummaan jiraachisu sheekha akkasitti darasaan teessan haga masgiida ari'u takkatti geessee jaaniiti odeeffannoon akkanaa nagee wanni akkanaa kunoo sheekha ni jiramoo bareeda